Dhimmi guyyaa irraa akka irratti ilaallu barbaade namoonni tokko tokko gaaffii garaagaraa gaafatu. Fakkeenyaaf nama wajjin hariiroo kan hin qabne namoonni tokko jiru kan hojiin isaan jibbisiisu kan hirriba dhabanii kan baay'ee waamtu nama dhiphisuu hin qabne namoonni dhiphatan tokko jiru. Mee namoonni baay'een gaaffii kana keessa waan nu gaafachaa turanii fi rakkoon kun maalidha? Akkasumas immoo maalirraa kan ka'ee dhufa? Akkasumas immoo yaaliin akkamiitu jira kan jedhuun kan walii ilaallu ta'a yookiin gabaabaadhumatti dhiphina garmalee yookiin immoo gaddabuu garmalee kan jedhu yookiin immoo dipireeshinii irratti kan walii ilaallu ta'a. Mee dhiphinni kun dhiphina jechuun maal jechuudha? Dhiphina gaafa jennu dhiphina jechuun uumamaan yookaan immoo dhala namaaf kennaa kennamedha. Namni tokko osoo hin dhiphatin osoo hin yaaddain osoo itti hin dhamain darbuu hin danda'u. Garuu dhiphina gaafa jennu dhiphinni kun yeroo dheeraadhaaf yookaan immoo baatii dheeraadhaaf yookaan amata dheeraadhaaf nurra kan turu yoo ta'e akkasumas immoo dhiphina kana erga wanta nu dhiphisana dabarsinee booda sammuu keenya keessaa hin badu yoo ta'e yookaan immoo baasnee irraanfanne yoo ta'e dhiphina jennaani. Ammas immoo dhiphinni kun gara dhukkubaatti darbe yookaan immoo sadarkaa wallaansuu nama geessisan kan jennuuni tokkoffaa jireenya keenya irratti yookaan immoo jiruu guyyaa keenya irratti dhiibbaa kan fidu yoo ta'e barataa ta'e barumsa irratti dhiibbaa kan fidu yoo ta'e hojjetaa ta'e hojii isaa irratti dhiibbaa kan fidu yoo ta'e akkasumas immoo inni lammaffaan jireenya hawaasummaa isaa irratti dhiibbaa kan fidu yoo ta'e akkasumas immoo wantoota bu'uura jireenyaaf isa barbaachisan fakkeenyaaf hirriba ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a wantoota akkasii kanarratti dhiibbaa kan fidu yoo ta'e dhiphinni kuni dhiphina sammuu jennaani jechuudha. Galatoomii gabaabumatti dhiphinni sammuu namni kamiyyuu dhiphina irraa bilisa miti. Garuu dhiphinni kun yoo sadarkaa maalirraa hangee dhiibbaa namarraa geessisa kan jedhus yaada bal'istee nu kaasteetta. Mee namoonni baay'een sababii garaagaraarraan kan ka'e dhiphatu. Mee sababoonni gara namni tokko akka dhiphatu yookiin immoo dhiphina garmalee saaxilamu godhu maal fa'aadha jedhu? Akkuma waliigalaatti dhiphina jechuun akka dura kan isaarraa ka'e ka'umsaa maalii kan jennu wantoonni hedduun jireenya keenya keessa ta'uu danda'a, jireenya hawaasummaa ta'uu danda'a, sirna uumamaa ta'uu danda'a, akkasumas immoo haraada garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoonni baay'een dhiphina fiduu danda'u. Garuu achi keessaa qorannoon kan mirkanaa'an yookaan immoo kan jala muramee beekame wantoota sadiidha. Innis xiinsammuu yookaan immoo saayikooloojikaal isa jennuun jechuudha. Kanaaf wantoonni saayikooloojii namaa yookaan immoo xiinsammuu namaa jedhamu wantoota hedduudha. Fakkeenyaaf yoo kaasnee dubartii tokko gudeeddamte yoo ta'e yookaan dhiibbaan irra ga'e yoo ta'e sana booda dhiphina sammuuf saaxilamuu dandeessi. Akkasumas immoo jireenya guyyaa keenya keessatti jiraachuuf dalagaa nu barbaachisa yookaan immoo hojii nu barbaachisa. Namni tokko hojii dhabdummaarraan kan ka'e dhiphinaaf saaxilamuu danda'a. Akkasumas madda galii irraa kan ka'e dhiphinaaf saaxilamuu danda'a. Ammas immoo dhukkuba keessoo fakkeenyaaf dhukkuba ciccimoo dhukkuba akka HIV ta'uu danda'a, kaanserii ta'uu danda'a, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Wantoonni dhukkuboonni akkanaa kunis dhiphinaaf nama saaxiluu danda'ani. Kanneen biroo immoo haraada alkoolii yookaan dhugaatii ta'uu danda'a. Akkasumas tamboo ta'uu danda'a. Wantoota sammuu namaa adoosan kamiyyuu dhiphina kanaaf saaxiluu danda'u. Balaa addaa tokko boodas dhiphinni sammuu dhufuu danda'a. Akkasumas immoo jireenya maatii keessatti haati fi abbaan walitti bu'uun daa'imaaf dhiphina sammuuf saaxiluu danda'a. Mana barumsaa haaraa deemuun daa'imaaf dhiphina sammuu ta'uu danda'a. Bakka hojii haaraa yookaan immoo bakka jireenya haaraa gaa'ela booda jireenya haaraa eegaluunis wantoota kanaaf dhiphina sammuu fiduu danda'a. Walumaa galatti isaan kun hawaasummaa fi xiinsammuudhaan dhufuu jechuudha. Kan biraa immoo uumamaan yogguu jennu uumamaan keemikaalonni sammuu keenya keessa jiran keemikaalonni miira keenya to'atan keessaayyuu gaabaa buutiriik aminoo asiidii yookaan immoo gaabaa kan jedhamuu fi seerotoniinii neeroppiifiriin akkasumas immoo inni biraa gahee guddaa illee qabaachuu baatu gahee xiqqaa kan qabu dooppaamin illee gahee qaba. Kanaaf isaan kun haga barbaachisan gaditti gaafa gadi bu'anii namoonni dipireeshiniidhaaf yookaan immoo dipireeshiniif irra caalatti dhiphina sammuu isa jennu sanaaf saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Great. Waan baay'ee kaaftee wantoota xiinsammuu wal qabatanii akkasumas immoo dhukkubaanii haala jireenya jijjiirraa iddoos ta'uu danda'a. Qorqalbiin kanaan dura yeroo ijoollummaa sirra geessetti waan baay'ee kaafteetta. Kana keessatti mee namoonni keessumaati amma yaada gabaabaa kana kaaftu kanan barbaade biyya hambaa jiraatan baay'een isaanii jiru. Qabsoo jireenyaa injifachuudhaaf namni kamiyyuu biyya isaanii keessaa ba'anii haadhaaf abbaa yookiin maatii ijoollees ta'uu danda'a dhiisanii kan deeman jiraachuu danda'u. Namoonni akkasii yeroo baay'ee dhiphinaaf saaxilamuudha.
keessumaatii naannoo baqannaarra kan jiran namoonni baay'eenis jiraachuu danda'u. Kana maaltu kaka'u kanaaf akka isaan dhibee kanaaf saaxilu maaltu godha? Namoota akkasiif immoo dhaamsa maalii qabdu? Akkuma jennu nama dhiphinni sammuu kuni yookaan dhibee sammuu jennuun kuni irra caalatti warra dhiiratirra warra shamarranirra miidha. Maaliif garuu yeroo baay'ee shamarran kan miidhaman? Maaliif yoo jennu emotional response keenya garaagara yookaan immoo miirri keenya jireenya keenya keessatti wantoota nu mudataniif deebii nuti kenninu gargari. Waan haaraan tokko yookaan waan nama gaddisu tokko yoo jiraate, waan nama dhiphisu tokko, waan nama sodaachisu tokko yoo jiraate irra caalatti kan sodaatan, irra caalatti kan dhiphatan, irra caalatti kan gara laafinaan waan sana gadi fageenyaan fageessan itti yaadatti dhiphatan shamarran. Akkasumas immoo dhiibbaa hormoonii ta'uu danda'a, marsaa laguu ta'uu danda'a, ulfa ta'uu danda'a. Wantoota kana wajjin wal qabatee irra caalatti kan saaxilaman isaanii jechuudha. Akka amma kan isaanii namoonni kun jireenya isaanii mo'achuuf yookaan immoo ofii isaaniif, maatii isaaniitiif, biyya isaaniitiif irra caalatti dabarsuuf yookaan immoo irra caalatti bu'aa argamsiisuuf kan deemanii ogguu deeman kana tokkoffaa bakki isaan deeman sun haaraadha, lafti haaraadha, haalli qilleensaa haaraadha, namni haaraadha, afaan isaan armaan dura ittiin wal beekaniif ittiin waliin jireenya isaanii guyyaa guyyaa gaggeessan addatti akkasumas immoo hojiin sunis hojii isaan asitti baraniif hojiin achi jiru gargari isaan kun hundiyyuu dhiibbaa sammuu isaanii irraan ga'uu danda'a jechuudha. Akkasumas inni kun immoo dhiphina sammuu maal jedhamudha? Adjustment disorder anxiety type jennaani dhukkuba itti baruu dadhabu dhiphina wajjin wal qabatee dhufu jennaani yookaan immoo dhiphina sababa itti baruu dadhabuudhaaf dhufu jennaani. Akkasumas immoo dhiphina kana qofaaf hin taane depression yookaan immoo mukoodhaaf illee yeroo itti saaxilamantu jira jechuudha. Kanaaf akka nama isin jedhe sana tokkoffaa hojiin sunillee hojii isaan baay'ee dhiphisuu danda'a. Sa'a dheeraa akka itti fudhatu danda'a, kan hirriiba itti dhaban ta'uu danda'a, kan humna itti gaafachuu danda'a. Hojjetanis immoo akka yaadan sana yookaan immoo galii argamsiisuu malan sana waan jijjiiramuu malan sana osoo hin argatin hafuuta ta'uu danda'a. Kun walitti dhufuudhaan yookaan immoo baay'ina isaa irraa kan ka'e dhukkuba kana fiduu ni danda'anii jenna. Baay'ee galatoomii yaada bal'aa kaastee maaliif gaaffii kana kanan siif kaase namoota baay'inaan gaaffii kana nu gaafatan keessaatii karaa keessaatiin gama Facebook peejiidhaanis ta'e gama YouTube'dhaan kanaan wal qabsiisee yeroo bira bal'inaan haasa'uu dandeenya. Kanaaf dhiphinni sammuu kun ka'umsa isaa nutti himteetta baay'inaan maal akka ta'e maaliif akka nama saaxiluu danda'u baay'inaan kaastee wajjin haasofneerra. Mee mallattoo akkamii agarsiisa namni tokko namoonni baay'een ofirratti hin beekan tariitii akkuma jennee namni kamiyyuu dhiphachuu danda'a. Dhiphinni salphaa jira. Dhiphina balleessuun hin danda'amu dhiphina salphaa ta'anii garuu mee mallattoon hamaa kan jennu mallattoon dhiphina hamaa yookiin immoo dipireeshinii kan jennu maal fa'i? Ammas dipireeshinii fi dhiphinni gargari. Dhiphinni dhukkuboota sammuu keessas tokko. Dipireeshiniis immoo dhukkuba akka mukuu yookiin gaddamuu hamaa jennu mukuu jennaani inni sun dipireeshinii jennaani. Isa itti yoo deemine ka'umsa isaas yookaan immoo mallattoon isaanis gargari. Garuu kan dhiphinaa gaafa laallu waan dhiphataniif sana qabatamaa miti. Gara fuulduraatti in ta'a laata, in uumamaa laata jedhanii dhiphatu jechuudha. Waan dhiphataniif suni ta'uu danda'a, ta'uu dhiisuu danda'a qabatamaa miti. Ammas waan dhiphataniif sana sammuu isaanii keessaa baasanii maaltu na dhiphise? Maafan dhiphadha? Waan nama dhiphisuu miti jedhanii sammuu isaanii keessaa baasanii irraanfachuu hin danda'ani. Garuu namoota kaaniif namoota alaalaalaniif maal kun maal si dhiphisa? Kun waan salphaa miti maali? Dhiisi ittiin dhiphatiin jechuun dandeenya. Garuu nama sanaaf baay'ee salphaa miti. Sammuu isaanii keessaa baasanii irraanfachuu hin danda'ani. Ammas irra deddeebi'anii waan isaan gaafatu waan dhiphataniif waan dhiphataniif sana waan isaan yaaddachuu sana waan isaan sodaachisu sanaaf akkas hin ta'a laata? In uumamaa laata? Kun hin raawwata laata? Jedhanii irra deddeebi'anii gaaffii gaafatu. Isa hojii wal qabatee sodaa hamaa baay'ee sodaachuu hojii wal qabatee hafuurri isaan hanqata. Akkasumas immoo hafuurri isaan hanqata hollachuu danda'anii hurka qabaachuu danda'anii deddeebi'anii gaaffii gaafachuu ammaam dafanii haasa'uu tasgabbii dhabuu bakka takka tasgabbaanii taa'uu dadhabuu akkasumas immoo waan yaadan tokko waan dubbachaa jiran tokko waan qalbiin jiran tokko qalbii hordofanii yookaan immoo konsantireeshinii siisan xiyyeeffannoo itti kennanii hin hordofan asuma taasaa jirtu maallaan jettee isin jechuu danda'an gidduu keessatti yaada nama wajjin jiran jechuudha. Ammas immoo riba rafuu dadhabuu irra afaanii hin ka'anii waan sana hin buusanii hin baasanii deebi'anii rafanii ammas hin baannanii akkasumas immoo yeroo baay'ee
nyaata hojii wal qabatee yookaan immoo gastrointestinal disturbance isa jennuun sana garaacha isaanii jeeqamuu danda'a. Nyaanni nyaatanii toluuf dhiisuu danda'a, garaan boqochuu danda'a, hanci fool gorsuu ta'uu danda'a, deebisuu ta'uu danda'a, ammaama fincaa'uu, ammaama mana fincaanii deemuu kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Kun hundi isaatu mallattoo dhiphinaati jechuudha. Okay. Baay'ee galatoomii. Mallattoo baay'eedha kun. Mallattoo kana namoonni baay'een isaanii ofirratti argaa jiru jedhee yaada. Baay'een isaanii of ilaalu jedhee yaada. Mee yaala akkamiitu jira? Yookiin immoo namni akkasii yaalamuu danda'a? Yookiin manattis mana yaalaa yommuu dhufu yaala akkamii kennamaa fi kan biraa immoo namni sun manatti immoo maal gochuu qaba? Tokkoffaa dhukkubni kun akkuma dhukkuba kamii dhukkuba namoota baay'ee miidhudha. Dipireeshinii fi yookaan muuka'uunii fi dhiphinni sammuu yookaan cinqiin isa jedhu sun yookaan anagzaatii jedhu suni namoota baay'ee miidha jechuudha. Cinqateedha maqsaa dhiphinuma jenna. Dhiphina sammuu jedhama. Yookaan immoo akka naannoo argetti cinqii jennaan. Dhiphina sammuu kun namoota baay'ee miidha. Akkuma dhukkuba kamii wallaansa qaba. Tokkoffaan wallaansa sammuu jennaani. Lammaffaan immoo sadarkaa gorsaatiin wallaanuu ni dandeenya. Lammaffaan immoo isa bira darbe yoo ta'e daawwadhaan akkuma qoricha dhukkuba kamiif kennamu qorichi kennamee fi hordoffii hakiimaatiin yookaan immoo ogeessa fayyaatiin wallaanamuu ni danda'a. Garuu namoonni baay'een maal gochuu danda'anidha? Tokkoffaa waan itti dhiphatan adda baasanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waan itti dhiphatan adda baasanii beekuun lammaffaa immoo guyyaa guyyaatti mallattoon maalii akka irratti mul'atu ofii isaaniitiif hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan inni dhiphatan sana wantoota garaagaraatiin dabarsuu fakkeenyaa fi nama jalatan tokkoof hiru waan akkanaan dhiphisaa jira hiriyaa ta'uu danda'a abbaa amantii ta'uu danda'a isaan sanaaf hiru lammaffaan wantoota isaan bashannansiisan yookaan immoo wantoota sammuu isaanii gammachiisan karaa hafuuraa ta'uu danda'a ispoortii ta'uu danda'a asoosama garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo diraamaa ta'uu danda'a wantoota kanaan dabarsuu barbaachisaa jechuudha. Akkasumas immoo boqonnaa gahaa fudhachuun yookaan immoo yeroo dheeraaf osoo hin taane boqonnaa gahaan sammuudhaafis qaama isaaniitiifis tasgabbii kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo kanarra darbe garuu mana yaalaa deemuudhaan ogeessa fayyaatiin wallaanamuun ni danda'a. Kanaaf mana yaalaatti yaaliiwwan tokko kan kennaman jiru. Maaliif akkuma jettee gorsa yaala xiinsammuudhaa fi qorichi kennamus ni jira barge. Mee rakkoon kun yootuu yaalamin ture yookiin yootuu furamin ture namoota rakkina akkamiitiif saaxiluu danda'a yookiin immoo sadarkaa maalirra geessuu danda'a? Namoonni baay'een namoota ofirratti hin beekin turuu danda'u, utuu yaalamin turuu danda'u. Kanaaf yoo utuu yaalamin turan yookiin immoo utuu sirraayin ture dhiibbaa akkamirraan geessuu danda'a? Dhukkubni kun afaan yaalatiin komplikeeshinii inni sanaani yoo wallaanamuu baatee yeroo dheeraaf irraa kan ture yoo ta'e tokkoffaa carraan fayyuu isaanii xiqqaachuu danda'a. Ammas immoo daawwayyuu gaafa jalqaban carraan dafanii isa jireenya isaanii duraa isaatti deebi'uu isaanii baay'ee xiqqaata. Ammas immoo dhukkuboota biraa dabalatee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf namni dhukkuba kana qabu yeroo ture dhukkuba gaastiraayitasiif yookaan immoo gara isa jennu sanaaf saaxilamuu danda'a. Ammas immoo dhukkuboota garaagaraa dhiiga danfaa ta'uu danda'a yookaan immoo dhiibbaa dhiiga ol kaa'aadhaaf saaxilamuu danda'a. Dhiibbaa dhukkuba sukkaaraaf saaxilamuu danda'a. Ibn immoo kaanseriif saaxilamuu danda'a. Ammas immoo hir'ina qaamaa yookaan immoo ulfaatinni qaamaa isaaniillee hir'achuu ta'uu danda'a. Maaliif yeroo baay'ee nyaata illee isaan jibbisiisuu danda'a. Hirriba gahaa rafanii isa kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf irra caalatti immoo dipireeshin illee wal qabatee dhufuu danda'a. Mallattoon kun yeroo baay'ee namoonni dhukkuba cinqii qaban muuka'uu qabu. Namoonni muuka'uu kan immoo yeroo baay'ee cinqii qabu. Muuka'uu keessa immoo inni balaan inni guddaan dhukkuba dipireeshinii kana keessatti tokkoffaamaadha. Naannoo paarsentii 80 olii of ajjeesu. Yookaan immoo lubbuu isaanii dabarsuu jechuudha. Kanaaf sadarkaa lubbuu fi dabarsuu irra geessuu danda'a jechuudha. Maaliif dhukkubichi abdiin qabu nama na gargaaruun qabu osoo hin dhalachuu baadhee osoo hin uumamuu baadhee osoo rafee achumaan hafee kanumarra osoo rabbiin na fudhate jedhanii waan yaadaniif sadarkaa kanarraan gahuu danda'a. Kanaaf sadarkaa dhalachuun koo maaliif ta'e jedhanii namoonni amma akka abdii kutannaatti fakkeenyaaf hamma yeroo baay'ee amma umurii dargaggootaa irratti wanti kun hin baay'ata. Baay'inaan yoo ilaalte dafanii abdii kutannaatti seenuu namni na gargaaru hin jiru kan jedhan jiru. Kan biraan immoo even dhalachuun biyyuma lafaa kana dhufuun iyyuu anaaf gaariin turre kan jedhan baay'een isaanii jiru jechuudha. Yaada keetti dabaluuf jedhee. Kanaaf irra caalatti iyyuu sadarkaa umriitiin yoo ilaalle dhiphinni sammuu kun yookaan immoo dhiphachuun kun kan ittiin eegalu naannoo 20 irraa. Naannoo 20 irraa. Tokkoffaan maaliif dhiibbaa hormoonii jennaani sadarkaa kanatti waan baay'atuuf lammaffaa sadarkaa jiramni hormoonii yeroo sana waan jiraatuuf lammaffaa fedhiin
illee sadarkaa kanatti waan dabaluuf lammaffaa itti gaafatamummaan illee sadarkaa kanatti waan dabaluuf akkasumas immoo yeroo baay'ee yerootti namoonni haraada jalqaban illee sadarkaa dargaggummaa yookaan immoo mana 20 keessa waan ta'eef irra caalatti sadarkaa mana 20 kana keessa umurii waggaa 20 kana keessa ni baay'ata jechuudha dhiphinni. Great. Baay'ee galatoomi. Kanaaf gabaabadhumatti waan baay'ee kaafneerra sadarkaan dhiibbaan namarraan ga'uu danda'u. Dhaggeeffattoota keenya dhiphinni otoo yaalamee yoo ture dhiibbaa guddaa namarraan geessisuu danda'a. Amma sadarkaa lubbuu ofii dabarsuutti illee geessisuu danda'a. Namoonni baay'een tariitii ofirratti hin beekan ta'uu danda'a. Namoota muraasa baay'ee sun ta'a namoonni keessaa kaan ofirratti baranii kan dhufan jiru. Kaan immoo maatiin irratti baree yookiin immoo namni biraa irratti baree kan dhufan jiru. Kanaaf gabaabadhumatti dhiphinni hamaan kuni sadarkaa biraarra nama geessuu danda'a. Dhibee garaagaraaf nama saaxiluu waan danda'uuf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo kana ofirratti arginanis mana yaalaa deemuunis barbaachisaadha jedha. Dhumarratti yaada qabda. Yeroo baay'ee dhiphina sammuu kana akka fayyaatti ni ilaalanii yookaan immoo miidhaa akka biruutti ilaalanii. Kanaaf fayyaan keenya sammuun fayyaa yoo ta'e malee qaamni keenya hawaasummaan keenya jireenyi keenya fayyaan ta'u waan ta'eef fayyaa sammuu keenyaaf dursa yaa kennan jedha. Baay'ee galatoomii nu kabajee waamicha keenya kabajee odeeffannoo kana fakkaatu uummata kana waan dabarsiif guddaa galatoomii sin jenna. Ulfaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa nuti guyyaarraa waa'ee dhiphina sammuu irratti ogeessa fayyaa xiinsammuu wajjin goone asuma irratti xumurraa torban yookiin immoo yeroo biraa sagantaa biraa nutti dhiyaanna. Hamma xumuraatti nu wajjin ta'a. Ulfaadhaa. Fayyaan dhabina.